Okay, egaa hordoftoota keenya chaanaala A4 Tube jechi 79ffaa nuti ilaallu kutaa kana keessatti give kan jettudha. Egaa jecha take jettu amma ilaallee turre. Take jechuun fudhachuu akka jechuuti, wanta tokko yeroo fudhannudha. Give kan jettu kun immoo wanta tokko yeroo kennuu akka jechuuti. Masaanuu waliiti jechoonni kuni yeroo fudhachuu jettan take kan jedhu kana fayyadamtu, yeroo kennuu jettan immoo give kan jettu kana fayyadamtu jechuudha. Faayidaa garaagaraa sadii qabdi jechi give jettu kuni kan isin beekuu qabdan jechuudha. Isheen jalqabaa akkuman amma jedhe kennuu, wanta tokko kennuu. Fakkeenyaaf maarkarii kana yoon kaameraamaanii kiyyatti kenne maal jedhama? Give ittan kenne akka jechuuti. Kanaaf jecha give jettu kana maaliif fayyadamtu? Kennuu jechuudhaaf. Fakkeenyaaf I will give you yoon jedhe I jechuun an, will jechuun taatee gara fuula duraatti ta'u agarsiisuudhaaf jecha itti fayyadamnudha. I will yoon jedhe ani gara fuula duraatti akka jechuuti. Ani gara fuula duraatti maalan godha? Give you, siifan kenna. I will, ani gara fuula duraatti give jechuun kennuudha. You jechuun siif akka jechuuti. Ani gara fuula duraatti siifan kenna akka jechuuti. Kamaa himni kuni waan isin kennuu fi barbaadan immoo bakka kanatti itti dabaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan maallaqa yookaan qarshii naa liqeessi isiniin jechuu danda'a. Isin immoo siifan kenna yoo jechuu barbaadan gara fuula duraatti akka jechuuti. I will give you jechuu ni dandeessu. Zamani jechuu ni dandeessu. Asitti itti dabaltanii asitti waan kennitaniif sana dubbachuu ni dandeessu. Qarshicha siifan kenna akka jechuuti. Waan namni isin gaafate sana siifan kenna jechuudhaaf jecha give jettu bakka kana buusuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha give jettu kana fayyadamtanii namallee gaaffii gaafachuu ni dandeessu. Kana naa kenni jettanii yeroo gaafachuu barbaadan, eenyuuf? Anaaf, mi jettanii wanta barbaadan sana bakka qullaa kana buustanii mallattoo gaaffii gootanii, yoo barreeffama ta'e mallattoo gaaffii gootu, yoo haasaa keessan keessatti ta'e immoo haala haasaa keessanii akka gaaffii gootanii dubbatte jechuudha. Give me jechuun naa kenni akka jechuuti. Walumaa galatti me jechuun isin yookaan nama dubbate sanadha. Give jechuun kennuudha. Give me jettanii wanta isin barbaadan sana. Fakkeenyaaf give me your pen. Pen jechuun qalama yookaan iskiriptoo nuti itti barreessinuudha. Your kan kee. Give me your kan kee naa kenni. Maal? Pen, qalama kee yookaan iskiriptoo kee akka jechuuti. Give me some money. Qarshii haga takka naa kenni yoo jechuu barbaadan namaan maal jettu? Give me some money. Egaa jechi some jettu wanti tokko haga tokko ta'uu isaa ibsiti. Fakkeenyaaf qarshii haga tokko naa kenni jechuudhaaf some money jettu. Some money. Kanaaf jechi some jettu haga tokko. Fakkeenyaaf qarshii 100 keessaa qarshii 30 naa kenni yoo jechuu barbaadan lakkoofsa isaa otoo hin waamiin haga tokko qarshii ati qabdu keessaa qarshii 100 kana keessaa haga tokko some naa kenni yoo jechuu barbaadan give me some money jettu jechuudha. Some jechuun wanta tokko keessaa haga tokko akka jechuuti. Hagni kun yoo jiraate haga tokko xiqqoo ishee akka jechuuti. Some jechuun haga tokko akka jechuuti. Ishee kana akkasitiin qabadhaa. Give me your opinion. Opinion jechuun yaada akka jechuuti. Idea kan jedhu wajjin waliin deema. Opinion jechuun waan ati yaaddu naa kenni yookaan natti himi akka jechuuti. Hiriyaa keessan faana otoo haasoftanii yaada tokko irratti, fakkeenyaaf hiriyaan keessan yaada isaa isinii qoodee isin immoo maal yaaddu yookaan hiriyaan keessan waan kana irratti mee maal yaaddaa? Yaada kee naaf qoodi yookaan yaada kee naa kenni yoo jechuu barbaade
Give me your opinion jechuun ni danda'a jechuudha. Your jechuun kan keetii, opinion jechuun immoo yaada kee naa kenni. Give me naa kenni, maal naa kennita? Your opinion, yaada kee. Give me a minute. Minute jechuun daqiiqaa kan jennu sana. Namni tokko daqiiqaa tokko naa kenni yoo jechuu barbaade give me a minute jedha. Fakkeenyaaf isin jarjartanii hiriyaan keessan dafii kottu yoo isiniin jedhe isin maal jechuu dandeessu? Nan dhufa daqiiqaa tokko naa kenni. Akkuma nuti hiriyoota keenyaan daqiiqaa tokko qofaa naa kenni nan dhufa yookaan daqiiqaa tokko qofaa naa kenni waan kanan godha jennee dubbannu sana Ingiliffaan maal jennaa? Give me a minute yookaan second jechuu ni dandeessu. Secondii tokko naa kenni. Secondii tokko naa kenni yoo jechuu barbaaddan give me a second jettu jechuudha. As keessatti egaa give me a minute yeroo jennu daqiiqaa naa kenni akka jechuuti. Een kun maal agarsiisti? Daqiiqaan sun tokko ta'uu agarsiisti as keessatti. Yoo lama yookaan sadii jechuu barbaanne dirqama lakkoofsa sana asitti dha'uu qabna. Fakkeenyaaf daqiiqaa lama naa kenni yoo jechuu barbaanne give me kana dhiifne jechuudha. Kan jettu kana dhiifne give me 2 minutes saanii daballaa. Maaliif? 2 kan jettu kun baay'ina waan agarsiistuuf asitti saa daballaa. 3 yoo jenne, sadii yoo jenne saa daballee give me 3 minutes jenne. 10s 20s 50s yoo ta'e asitti saa daballachuudha. Saan kun maal agarsiisti? Baay'ina daqiiqaan sun lamaa fi lamaa ol ta'uusaa agarsiifte jechuudha. Kanaaf akkasitti qabadhaa. Yoo daqiiqaan sun tokko qofaa ta'e garuu a minute jenna malee a minutes jennee saa kana ittiin daballu. Egaa faayidaa lammataas ni qabdi. Jechi give jettu kun baay'ee barbaachisuudha. Isheen lammataa baay'ee salphaadha. Waadaa galuu. Nama tokkoof waadaa yoo galuu barbaaddan jecha give jettu kana fayyadamuu ni dandeessu. Akkamittiin fayyadamtu? Innis I give you my word. I give you my word. Word jechuun jecha akka jechuuti. Jecha koon sii kenna yoo jettan nama tokkoon yaannisaa maal jechuudha? Waadaan sii seena akka jechuuti. Fakkeenyaaf hiriyaa keessaniif wanta tokkoon sii godha. Wanta tokkoon sii godha jettanii waadaa galuufi yoo barbaaddan maal jechuu dandeessu? I give you. I jechuun an akka jechuuti. Give you siifan kenna. Maal? My kan koo. Word jecha koon sii kenna akka jechuuti. Yeroo isin nama tokkoon jecha koon sii kenna jettan walumaa galatti yaannisaa waadaan sii gala waan kana gochuudhaaf waadaan sii gala akka jechuuti. Egaa Ingiliffa keessatti nama tokkoof waadaa galuudhaaf maal jenna? I give you my word. I give you my word akka jechuuti. Ishee kanallee qabattanii yeroo garaagaraa yeroo namaaf waadaa seenuu barbaaddan ishee kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. They gave me their word. Gave kan jettu kun past formii yookaan taatee darbe ibsuudhaaf jecha give kan jettu kanaaf kan fayyadamnudha. Jecha give jettu kana yeroo taatee darbe gochuu barbaannu gave kan jettutti jijjiiramti. They gave me their word yeroo jedhu namni tokko they isaan gave me naa kennaniiru. Taateen sun taatee darbedha jechuudha. Their kan isaanii, word jecha. Isaan jecha isaanii naa kennaniiru akka jechuuti yaannisaa. Walumaa galatti yeroo gara afaan Oromootti hiikamu isaan jecha isaanii naa kennaniiru jechuun egaa naa kakataniiru yookaan waadaa naa seenaniiru waan tokko irratti akka jechuuti. Waan kana sii goona naan jedhanii waadaa naa seenaniiru akka jechuuti. Egaa jecha give jettu kanallee waadaa galuu keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Mee gara faayidaa isa sadaffaa isin beekuu qabdanitti immoo haa dabarru. Isheen sadaffaa maal kan jettudha? Miira ibsuuf. Miira namni itti dhaga'amu yookaan feeling kan jennu sana Ingiliffaan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko it gives me happiness to see you jechuu ni danda'a.
si arguun gammachuu naa kenna. Si arguun kiyya gammachuu naa kenna jettanii nama tokkotti yoo dubbachuu barbaaddan it gives me happiness to see you jechuu ni dandeessu. Egaa jechi it jettu kun maal agarsiisti? Si arguun kiyya akka jechuutti agarsiisti. It gives me naa kenna maaltu? See you, si arguun kiyya. Si arguu kan jettu bakka buute jechuudha isheen kun. It gives me happiness jechuun gammachuu to see you. Egaa gives kan jettu kun gammachuu naa kenna, miira gammachuu naa kenna akka jechuuti, miira ibsuudhaaf. It gives me happiness to see you. Fakkeenyaaf ani akka barsiisaatti maal jechuu nan danda'a? It gives me naa kenna happiness to teach you. Teach you jechuun si barsiisuu yookaan si barsiisuu akka jechuuti. Si barsiisuun kiyya yookaan isin barsiisuun kiyya gammachuu naa kenna. Egaa jecha it jettuu yeroo fayyadamnu it, she, he kan jedhu yeroo fayyadamnu jecha guutuu hin fayyadamnu. Give kan jettu kana hin fayyadamnu. Maal fayyadamna? Saa itti daballeeti kan fayyadamnu. Egaa jechoota garaagaraa V1 yookaan base wordii jechoota garaagaraa jechoota kana wajjin hin fayyadamnu. Maal itti daballaa? Jechoota garaagaraa irratti saa yookaan esc daballeeti kan dubbannu. It give me hin jennu. Fakkeenyaaf amma saa kana asirraa balleessine it give me happiness hin jennu. It gives jenna. Fakkeenyaaf she give me hin jennu. She gives me jenna. Asitti isinii barreessee jira. He gives me jenna malee he give me hin jennu. Saa kana dhiifne jechuudha. Jechoota akkasii irratti maal daballaa? Saa daballaa. Jechoota garaagaraa irratti immoo fakkeenyaaf jecha go jedhu irratti maal daballaa? Goes daballaa. esc daballaa jechoota qubee kana jechuudha. Jecha do jedhu irratti does kan jedhu argachuudhaaf akkuma kana dura dubbanne esc irratti daballaa does ta'a jechuudha. Ammaaf yaada isaa akkasittiin qabadhaa. Jechoota kanneen yeroo fayyadamnu jecha kana fayyadamnu s yookaan esc kanneen itti daballaa akkasittiin qabadhaa. Miira ibsuuf illee ni ta'a. It gives me happiness to jettanii see you si arguu kootti, teach you si barsiisuu kootti, have fakkeenyaaf wanta tokko qabaachuu kootti baay'een gammada yookaan miira akkasii naa kenna. Happiness kan jedhu kana fayyadamne malee sadness yookaan gadduu kan jedhullee bakka kana buusuu ni dandeessu. Si arguu kootti baay'een gadda yookaan yeroon si arguu gaddatu natti dhaga'ama, aariitu natti dhaga'ama yeroo jettan miira keessan ibsaa jirtu jechuudha. Feeling miira gammachuu yookaan miira gaddaa ibsuufillee miira gaddaa naa kenna, miira gammachuu naa kenna jechuudhaafillee jecha gives jettu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa akkasittiin jecha kanatti itti fayyadamaa. Baay'ee siin fayyaddi. Mee jecha salphaa taatee fi kutaa keenya 21